No, lafa ol kaafne sintaati sinora. Eebbisaa isaan lamman hime. Dabalaati. Guddisaa bareechaati. Ammallee baay'eedha. Foonitti hafuuratti eebbifamaa. Namooti waaqayyo hojjetu gadi hin ta'u. Ameen. Nora sintaa. Raajii kifilee jedhee iyyaaduu ture. Nama nun turees. Maaliif hojjettan hoteela qaba, mana nyaataa qaba. Biyyuu dhannee liqii sigaa birbirii nyaachaa ture. Dhugaadha. Mana nyaataa. Ani wangeela baadiyyaa jaalladha. Raajiin amma kana lafa kutee dhufuusaa baay'ee dhiqqisiifadha. Anuu taa'ee waa yaadan ture. Galanni waaqayyoo ta'u. Armeen keenya immoo maa jedhanii eega waaldaa kun sitti dhaabatee humnan argadhee. Isaanuu raajii ta'uu barbaadaa jiru. Haa ta'an. Isinillee isinitti haa ce'u. Ameen. Dhugaadha sayyuu achi deddeebi'aa gincii irratti waaldaa dhaabee as dhufee amma kanas bukkee dhaabachuusaa baay'ee dinqisiifadha. Yeroo darbee akka waggaatti gabaasaa yeroo waaldaa hundumaa dursee hundeessuudhaan akka waliigala Itoophiyaatti sartifikeetii kan fudhate raajiidha. Ammallee siyaa eebbisuudhaani. Nuti amma dur waaldaan keenya Alam Birhaan jedhama. Alam Birhaan kun Amaariffaadha natti fakkaata. Itti jijjiirrannu kan jedhu maqaa jedhamesi. Kooluu jechuun namni dhadhabaa. Kifileen asiin gaheera raajii kifileen asiin gaheera tokko immoo fuudhee sokka abidda kan. Wangeelli akkasi. Mitiire jedhan biyya hidhattutti si duukaa galu. Galanni waaqaaf haa ta'u. Kanaaf biyya kana yeroo dhufee baay'een gammadee waan hin gaddus qaba garuu gammachuu koo caala. Waldaa kana ijaartanii amma kana deemtaniitu raajiin baay'ee gatiitti baase. Laastikii artifishaalidha baay'een isaa hidda qabu. Ammayyuu fayyaa. Ameen. Isinis tokko tokko yoo waraanamtan wangeelli isinitti mi'oofti. Wangeelaa utaalchuma nagarraan dhiiftanii galtu garuu al tokko yoo warri qaalluu nyatti goote. Lallabin jettee si qabalte wangeelli sitti mi'a. Ameen jettanii. Waan godhan galanni waa qabatu. Innaa waan tokko dubbadhee gara lallaba kootti ji'a. Wangeelli abiddaa simbira ga'e kun hin dhaamin. Maal jedhama iddoon kun? Warqee? Warqee waraabu? Warqaa? Warabboo? Warabboon bineensa? Ani immoo maqaa booyyee nanti warabboon maal? Ani immoo maqaa keessatti jijjiira. Ganda warqee waraabu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Gandi warqee waraabuu kun immoo as ga'ee wangeelli hin dhaabin. Eebilla wangeelaan ta'a kan jedhu. Siif haa ta'u. Kana garas biyyi hin jiru. Kana garas bara dhumaati moo biyyuma jiru? Asiinoo. Waaqayyo wangeela sirra keewwatee sitti fe'atee asoobu. Lafa ol kaa'an. Hingaa. Hundumti keessan wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irraa kan jiru walii wajjin ilaalla. Yohaannis 8 tokko hanga 11 dubbisan. Yesuus ergasii gaara ejersaatti ol ba'ee gara mabboroo deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisonni seeraa fi fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusin immoo barsiisa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte. Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaa immoo maal jetta jedhan? Isaan kanaan qabanii saddeessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesuus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesuus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaanii. Kana booddee ammas gadi jedhee lafatti caafe.
Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidha hamma warra kaanitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesuusin kophaatti dhiisan dubartittiin achuma dhaabattee hafte. Yemmus Yesuus ol jedhee dubartittiin anaa meerre isaan namni tokkollee firdii sirratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebifte. Kana irratti Yesuus egaa anis sitti hin faradu amma jalqabdee cubbuun hin hojjetin isheedhaan jedhe. Mata duree gabaabaa fayyina dhugaa yeroo kosii ilaala harka ol qabne kana loora jannati. Waaqa Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob, Waaqa raajotaa, Waaqa ergamootaa, Waaqa amma jettu amma dubbattu geessu Waaqa akka sagalee kee jirtu ati Waaqayyoodha. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ati dubbattee du'aa kaafta, jaamaa banta, waan hin jirre jiraachifta. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ammas dubbii keessa jabaadhaan nutti dubbadhu. Dubbii keessa ulfina qabeessaan nutti dubbadhu. Bifa kamiinuu kan socho'u humni dubbii keetiin falmu raawwate haa waraanamu. Walumaatti nu tajaajili maqaa Yesuusiin. Inteenya. Tarii Oromiffaan dubbadhu. Yeroo tokko yeroo gaafadha. Fayyina dhugaa. Mee fayyina dhugaadha. Dabalaateedha mee. Dabalaateedha. Ani waa'ee mana qaalluu waa'ee mana tokkolaa kana baay'een beeku. Seenaa isaa garuu nan beeka. An abbaan qabu an dhaladhee abbaan guyyaa 10ffaatti du'e. Achi bataskaanatti gadaamitti na galchan achitti dhaabuu gidaa baradhee achitti qiddaasee jalqabee achi keessa immoo baasanii nagatanii karaarran taa'ee kadhadhan ture. Sana booddee immoo gara biraatti fudhatame achitti immoo Sudaan kaambiin ture quraanan bare. Baay'inaan kan hin beeku waa'ee quraanaatiif, waa'ee samaaniyaa aduu, waa'ee qiddaasee, waa'ee xonqaayii baay'een beeku. Garuu ammuma arge keessatti biyya lafaa kana kan miidhe baay'een immoo isa. Jiraata Yesuus. Ani amma kanan irraa fayyee hafuura qabaa, isinis kan irraa fayyitan qabu. Mee nama hafuura irraa fayyitan qabda. Dhugaadha. Har'as numa fayyu. Boris numa fayyu zariin keessa. Waan tokko lolaaltan fayyinni dhugaan kan irraa fayyuu miti. Dhukkuba coggaarraa irraa fayyuu miti. Jaamummaa irraa fayyuu miti. Fayyinni dhugaan cubbuu irraa fayyuu. Mee jechatti kana dhugaa jedha. Fayyinni dhugaan jedha. Cubbuu irraa fayyuudha jedha. Sabi keenya sabi Kush yookaan sabi Oromoo saba Israa'elootaa qomoo Israa'elootaa keessaa qomoo warra tokko warra Geediyoon yookaan warra Isaakoor. Ijoolleen Isaakoorii ijoolleen Musee ijoolleen Kushiin turan. Adan warra Kush yookaan saba Oromoo kun baay'eensaa waaqa tolfamaadhaan kan wal qabate. Israa'eloota baay'ee kan dadhabsiise macaafa keessaa waaqolii tolfamoodha. Fayyina sobaati. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu dubbiftan qomoo Kush keessaa ijoolleen Isaakoor kun yeroo beeku jabinni isaanii adda, lolatti adda, loltoota Geediyoon jiran keessaa qomoon urjii ta'an yookaan immoo Ooriyoonii warri saayinsii barattan urjii Ooriyoonii kan fakkaatan loltoonni jajjaboon Iyyaasuu wajjin turan ijoolleen Kush saba Aara Oromoo jennu kanaan. Saboota Geediyoon saboota Kush macaafa abboota firdiirra ooltan ijoollee Tolasaa jedhaman kana ijoollee suphee fa'aa kan dadhabsiise ituu Waaqayyoon qabatanii fayyina dhugaatu qabanii waaqa tolfamaa biratti qabachuusan. Lafti waaqni tolfamaan jiru summiitu jira. Badiisa jira. Israa'eloota baay'ee ituu meeshaa waraanaa guddaa qabanii dandeettii guddaatu qabanii kan dadhabsiise waaqolii tolfamoo isaan waaqa jiraataa bukkeetti qabaatanii. Lubni jalqaban lafarratti tokko jedhanii maqaa lubaa Dhoosii fi hangafi Musee Aaroon yeroo warqee walitti qabe namoonni baay'een hin kaasu haa ta'u garuu Aaroontu jabbii hojjete moo warqicha jabbii ta'e? Lafa dubbaddaa kaa? Namni naa deebisee fatanaa kana badhaasa qaba. Aaroontu jabbii warqee hojjete moo warqicha gubatee jabbii ta'ee ba'i? Warqicha gubatee. Maayitan Aaroon hin hojjenne. Aaroon jabbii hin hojjenne. Warqee gubateetu jabbii ta'ee ba'i. Qoftaan ishee hifatu. Argachuun laafuudha. Afuurumti jabbii si godhu wacamu. Ameen.
Jambiidhaan. Jambii. Jedhame. Abalu kun jambiin mo'atanii inni eebbiftamoon tuffattan. Maayittan. Ilaalime saba qulqulluu saba Israa'el maalitti sagaduutti ka'e? Mee jedhaan maalitti sagaduutti ka'e? Jambiin sagadu ati waaqatti sagade. Namatti biraa kan akkami saganatti naa eegaa. Ani baay'ee dubbadda waaqoo naa eebbisu. Jambiin sagadu wani meedaa. Ati nama guddaadha jedhee. Waaqa guddaatti sagade. Ameen. Museen eenyu wajjin haasa'aa jira? Hangafi Musee immoo maali wajjin haasa'aa jira? Hangafi Musee Aaroon eenyu wajjin haasa'e? Quxusuun immoo eenyu wajjin haasa'e? Waan tokko sitti himan waaqni tolfamaan abbaa keeti waaqa keeti. Abbaa keeti waaqa keeti. Abbaa keeti hangafa keeti. Biqilaa. Hangafni Musee jabbii dubbisa. Quxusuun immoo eenyu dubbisa gaara tolba'ee. Waaqayyo dhaloota akkasii sinaa godhu. Dhaloota booddee ka'anii waaqa dubbisan. Amin jedhama malee. Hangafituu jiru dhaloota booddee ka'ee abbaa waaqa samii uume sana dubbisu. Nama itti mudhabe. Si haa taasisu. Dhaloota booddee kanaa jedhameesi. Hangafi yoo jabbitti sagade jedhameesi. Ani waaqa wajjin haasa'a. Museen eenyu wajjin haasa'a? Hangafoo. Waan nama dhibu Museen waaqa harkaa waa fidee dhufe. Garuu maal ta'e isinitti fakkaata? Isa waaqa harkaa fidee namoota jabbiitti sagaleen argee lafaan dha'ee cabse. Amin jedhaa jedhinaan jedhaan ilaali isa eenyu gaa fide warra samaraa maalitti sagaddu argee jabbiitti sagadu argee isa waaqa harkaa fidee lafaan dha'ee cabse. Kun sirrii miti. Yeroo tokko yeroo asii eebbifamtee baatu waaqni samaraa lakkoofsan qabu kan dibata keessirraa bu'u. Museen waaqa biraa dhufa. Aaroon jabbii bira jira. Warra jabbiitti sagadan argeessa waaqa biraa fide lafaan dha'ee cabse. Harka ol naa fuudhi. Dibati sirraa hin cabin. Ayyaanni sirraa hin cabin. Isa si cabsuun ba'e samaraa haa cabsu malee. Sabi Israa'el achii ga'ee waaqa tolfamaatti. Qaalluutti. Tulku manfas yookaan dachee hafuura dachee yookaan dashee. Isatti sagaduutti ka'e. Qomoo beekamoon ijoollee Geediyoon immoo warri qomoo tola sagareen warra uurkun immoo maalloo jalqaban. Isaan immoo mukatti irreeffachuu jalqaban. Gaaratti sangaa qalanii bokkaatu nu rooba jechuu jalqaban. Isaan kun warra ateetee turan. Waaqanaa gargaara. Yeroo birraan bari'u jira achi Abiibi laga bu'eetu marga qabatee bishaanitti iyya. Kun saba sana karaa dhaabe. Kun saba kana bittinneesse. Nama jiras keessa. Hafuurumti caalu tokko sirra haadhu. Amiin hin jettani. Waan nama dhibu raajonni kaan abbootiin amantaan kaan saba kanaan kana dhiisaatti jechaa turan. Arras aadaa fakkaatee laga kan nama buusu lakkoofsa qabu. Isaayyaas boqonnaa tokko 29 irratti Isaayyaas akka jedhe lafa har'a irreeffatte kanatti qaanoofte. Laga boonii irreeffachuun aadaa Israa'elootaa ture. Inaartanii? Inaarre kan jette. Inaarre mitiire. Okay. Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 11-12. Ati ana dhiiftee dashee yookaan ateetee dubartii waaqeffattee lagatti gadi buutee. Har'a magaalaa Buraayyuu keessatti ateetee ayyaaneffatama. Har'a kanaan cufaan eenyuyyuu Buraayyuu dhaquu hin danda'u. Malkaa ateetee jira. Ateetee minii waaqa tolfamtu waaqeffatte kanaaf bara baraan billaa sirraan naa bu'e. Sabiin joonjee fayyina dhugaatu malee waaqeffannaa dhugaatu malee alkool fuudhaa waan jedhaa. Inni biyya lafaarraa bade fayyinni dhugaan karaa kee haa dhufu. Akka amiin jedhadhaa jarana. Inni biyya lafaatii bade fayyinni dhugaan karaa kee haa dhufu. Awwan jedhan labuun jaalladha iyyaata amiin jedhame. Nama siraan kanaa qabiti inni biyya lafaarraa bade dhimmeeti. Fayyinni dhugaan jedhinati. Waaqeffannaa dhugaan jedhinati. Ayyaanni dhugaan jedhinati. Karaa kee haa dhufu. Iyyaasuu boqonnaa Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 4 akka jedha.
Waaqayyo Daani'eelii fi hafuurota caalu kenne. Amiin jettu ati. Hafuura caalu siif kennu Waaqayyo. Dibata caalu siif kennu Waaqayyo. Sabi yeroo jonjee. Sabi garatti goru yeroo wallaale. Fayyina dhugaatti nitti maal. Fayyina kamii. Nama sirraa harkanaa kamitti haadha koo jedhin meeti. Fayyina dhugaan jedhini. Dhukkubarraa fayyuu miti jedhini. Cubbuu du'a bara baraarraa fayyuudha jedhini. Jedhame fayyini dhugaan. Dhukkubarraa fayyuu miti. Kaanseeriirraa fayyuu miti. Caba lafeerraa fayyuu miti. Cubbuu du'a bara baraarraa fayyuudha. Amen. Ini mana kalu tadi betul. Mana andur? Mana kalu masuk kayu betul betul mana andur? Undi ke sana tadi. Alwal sampai. Makanya kuda. Jenazah lah Yesus. Mana kalu yang datang? Mana dong kayu yang datang? Wang kuda sitim. Biti jalan. Biti wa? Biti wa? Ofi bola ke kuda bola batin najim. Darah ke satis. Waya ini tahu pun. Foto Gabriel ini kailaci ke badan macam. Sinjit. Ikhena muda berebasi darba. Lenti karadio fandora daba tesi dale ape. Amin injet tuati. Me fayini dugani sakana na jadi mana sakana kali. Sakamila. Isakana. Pakai yang gudana. Biar wakit dia butuh konjira. Meta robi garama dia kana mumurkan nabi. Meta robi kana mumurkan nabi. Dapat kalian angkat. Biasa. Gua wakit dia. Aci. Mencabut dan nyambut ke konjira. Mana kota abasa kalula. Tongkola ojit. Rambo to konjira rambo sambil bayar kau to betula. Dua aldan. Amsa gini mah masuk gini. Be kau betul. Be. Ab jerukun nala ini. Isa jese kama orse nama cukup. Warke mana warna kaya untuk ketemu kama. Jerukun nasa tongkola ya tua kasinje. Tumi jatah bi kaya kawan kaya kan ada hai. Tumi kaya apa? Akan apa kan ada hati gua digantar. Di situ mana mabal les semua kayu siapa les. Yesus semua berat dabala fabre rumah sabaret. Beya dijera me setan dijera me se. Tu mana mabal les seda. Apa kenya mojera. Tu mana matol seda. Kami bilang tandiro. Mereka dulu mana matol juga bilang tadi. Tumi ke habaret. Tumi ke motu mawa kayu sifatau. Barang ajar toko tu burayu rawani. Soroma bikulum Gabriel dia man. Malik. Soroma. Tapi tidak akan yang kanan tinggi. Tanpa hati sorong dah tinggi. Malik jenat indah kok ajar. Esa kabase bukedan. Sadi ente name isa toko sadi nama sadi dasar. Toko bisa takut tak. Akan mau betre jalan kani toko berat takut tak ini. Anda bisa jarum nana hintau ini nabi yang kita tidak dari. Anci dia biar ini bani murayu lah korma kan cara tabani. Menaka syado je dah muda kani korma bisakan. Kolum Gabriel ini gesan. Anci mantau kai cakap kode. Kota anci mana teni asor nandang ko gesan kabanda aje. Anci mana anci bani ka batata nandang ko gesan muka kan tidak ada. Toko idatan. Bezilat tinekai. Bezilat tinekan. Kibiriti dikapsisai. Kibiriti dikapsisan. Korma itu abinda baka tunggu batiru. Lagi inche amma darata adutti. Itu pemesa bezilat tinekai. Ayah nak kau isai bukan. Toko jira makale itu dapat kau nak harga. Mari biarna darah saran si ojenda. Itu orang dah ada. Majek curang nak rumah kita kata ada. Nabi cita ciku tu. Arkon labu diwasi tima. Ini si kisah rumah ke habaret. Nama tanah saji kamu kodum ni kau baret ada jeda be. Lafaz jana kacia. Dimati kunci harga tu. Alunano kan adu tenjir tu. Jarsi dua enjiru. Dua isain bare ne bom bakis na web. Him fokis. Ani akseru basar. Ini kam dah apa asedu. Biti jalan. Ini kanto tore due. Arkol na furi ape wasit tiba. Mata Yesus fayin lugan toko siar. Fayin nada toko siar gitu. Ini masalah sih ani fayin. Timudu. Ani fayin lugan
fayyera jedha ayyaati. Nama siraa kanaa qabi congratulation naa jedhi metaale. Baga gammadde jaalatin amarmiti. Fayyina dhugaa si argate. Laaraajaan argatiya. Fayyina dhugaa si argate. Iyyaati beela fayyina dhugaa na argate jedhaasu. Karaa kee biyya fayyu. Karaa kee dhaloonni fayyu. Karaa kee Itoophiyaan fayyu. Karaa kee Oromiyaan fayyu. Abiddi si argate kun dhalootatti haca. Fayyina dhugaa. Jiraatana Yesuus. Biyyaatti fayyina dhugaa jedhame. Sagantamii torba. Buraayyuu jiraadha bara 1997. Mana tonkaa hidhanni akkatti wangeela dhugaa baanu barbaanne. Wangeela dhugaa baana jennaaf haadhaan bayii jedhamu tokko jiru akkatti haadhaan bayii tolgalu dhabne. Nama dhaqee achii ba'u gaafannaan maanni hennaan jaartii sana waa himsiifannaa akkamitti tolgallaa jenne. Sandanii bitadhaa, shaamaa bitadhaa, carqii mataatti maradhaati. Oofuu jedhaa ol galaa'e. Akkana jennaan ol galchuu jenne biyyaa tokko amma shashamannee jira isaa wajjin. Ol si galchoodhan. Hin gabbanne hafe. Jiraatana Yesuus. Guyyaa kam jennaan jimaataaf roobii malee afurriin nu foodhan. Inni kan keenyaa roobii nu maaduma. Inni Yesuus wanti dhuma. Achi hafe akkuma isaanii godhannee jimaata ganama daa'ima oofuu jedhaa ol ganama naqaallu. Gaafa bira keenyu jaartiitti nufi hafe magarrajaa wayi jala. Maal sirii himu jennaan maal akka jedhu wallaalle. Inni na biraa sun aareetu dhabe. Yesuusi! Jaartiin isaatii magarrajaa jala galagaltu. Nan gubadhe xaabbee farda yaabanii eegu. Inni kaan uleedhaan nu gobbuu jalqa. Nuti asii baanee lagatti kunne eegasii afuricha hojjechuu dide. Namni tokko asii bayyaa dhabu. Amiin hin jettu ati. Arfannaa hafuurii kee. Dhugaa waaqarraa hafuura kanan sirra kaa maqaa Yesuusi. Hafuura galma tonqaa'ii gogsu. Hafuura galma digimtii gogsu. Hafuura abaalee gogsu. Arfannaa hafuurii bee. Hafuurri kun si argatu. Eu barbaada hafuura kana. Ejuu lafa jirtutti hojjetu hafuurichi. Hindita hafuurichi. Si argatu maqaa Yesuusi. Ameen. Warakatuuba. Isheen kan waraabessa yaabdee deemti. Isheen kanarree yaabdee deemti. Harree satiittiin rakkinaaf yaabdu miti. Warri qullaa yaabdu jirti moo hin jirtu? Isheen kan qullaa kan galatti. Isheen kan lafa waaraatti biyyoo fiddee dhufti. Kan kee hin caala habbee. Anoo sagalee naasa. Nalama lamaa jiru. Ergaan dubbadhaa hiram. Dibata caalu sirra kaawwaa qaya. Ayyay. Dhugaa Waaqayyo ko jiraatati. Nama si bayaabbee ashaashaa jedhanii mu jira. Eenyuudha ta'u kun ijoo. Makootee baanaa baatiyaa. Suma ta'ee argamu. Amiin hin jettu ati. Kan koo hin caala dhibeeti. Dibatiin irraa hin caala jedhi beeti. Ilaalin irra jiru hin caala jedhi beeti. Ani fayyina dhugaan fayyaa. Majala baababa. Hafuurri kun si argata. Fayyina dhugaa. Fayyina dhugaa jedhaa meeyyati. Fayyina dhugaa meeyyatan iyyaa foorii caagala keeffadha. Ameen. Kan kee qullaa harree si yaabsisu. Kan kee waraabessa si yaabsisu. Kan kee lagatti si dirreeffachiisu. Kan kee maraatu godhan qullaa lafa si gangalchiisu. Kan kee haphee uumaa waaqaaf lafaa du'aa deemati. Siifa ta'uu dibati kuni. Mee an nama guddaadha jedhamesi. Kanaafuu waaqa guddaa ture jedhamesi. Namni guddaadha jedhaa iyyaate. Waaqa guddaa waaqeffata jedha. Mee nama guddaa namni ta'e harka wala kaasu. Siifixaan kee waaqa guddaadha. Siifixaan kee lagarra hin jiru, ateetee bira hin jiru, malkaa bira hin jiru, mana digimtii hin jiru. Itti gurmoo dhaabu. Beetuu fi kan jette. Sittan darbu afurii narra dhufe kun. Amiin hin jettu ati.
Sitta darbu afuuriin har'a dhufe kuni. Yeroo tokko nan yaadadha. Bataskaana jira. Qaamni guyyaa 5 lagatti namni dhiqan. Jiru biyya kana akkasi. Lagatti namni dhiqachuutu dhaqu jaartiin ollaa koo tokko waraabessa yaabbattee natti dhufte. Waraabessa akkana deemaa isheen akkana galagaltee na teessi. Namni eega dubartiitti jiila fafariiti. Harmi amaluu waan waraabessa yaabdu hin jedheen. Hoggaan akka jedhu waraabessi sin dhaabate ishee sin dhaabate. Isa booddee naxalaa ofirraa fudhatteetu mucaa bodhaaba baala jeenaan jette. Nambuuyi. Waalage. Nanaaree miti. Ani waan akkoo kan qulqullaa'u dandeenye dhiqachuudhaaf ishee du'a. Maayilteen bu'aa galee haadha kootti madda. Hin beektu jaartiitti mabaluu akka naan jettee naan ati kun har'a goruu dindee jaartii irra godhe. Maanennaan ati dhuguma baala jedhaa naan jedhe. Maali mamma jedhe? Ani dhiqachuudhaaf tabii naan jedhe. Laga kee deemtu maal hojii dhaabattee gaafatte naan jedhe. Nanaaree haadha koottis gaafan guddadhu lakkaanatu balleessi. Abbaan yaabdee yaabdu ani waaqa koo waaqeffadhu. Ani kollaa fuuni waan sirni maambe. Afuurri caalu sirra haduuf wee. Abbaan gangalattu jedhi mee jaabe. Abbaan tonkoltu jedhi mee jaabe. Ani waaqa koo waaqeffadhu. Ayayayaya. Ifichaan qabadhe. Ifa ifu. Jedhamee jiru. Ifichaan qabadhe. Yesuus keenya bidiruu keenya. Ibisirraa abbee ifee ibsa. Amiin jettu ati. Har'a waraana dhugaatiin jeddifamtanii baatu hundi keessa. Gaafati gadi baatu reen jettu ati. Jarri warri suni jettanii daal jedhu bindinoo. Si sodaatti. Sirra bu'aa fuula akkasii. Yooti nagaadha jettan akkasiin qaban harka ol naa fuudhime. Harkumti kee kun iyyisiisaa haate. Harkuma harkee ajjaa qabeeti. Harka kana na bidda kaa. Harki kun digimti iyyisiisaa haate. Qalluu iyyisiisaa haate. Nama sirra harka naa qabe abidda sirra kaa'e dha. Harkuma qabe abidda naa yeene sirra. Yaachaa kaatoo baabaa. Amiin injettanii isin iyyuu. Abiddi sirraa hidhee jedhe gaati. Oo makiinaa galte. Si bukkee taa'u miti. Sirratti ta'edha. Amiin jettuun. Wanti isheen akkanaata godha lubiin lasa biisuun sirra sirra yaadu. Amen. Majaaji. Oo majaaji galte. Hin jettuun. Abidda qabdaa kisiqisiin jedhu. Eegurra akka ta'u kuni. Taalaala lallabarraa kana naa waraabadha kaa. እግዚአብሔር ምስክሬ ሰባራ kana turraafama kana moo. Ifichaan qabadhe. Ifa ifu. If